Harka fuunee kam jirtu daawwattoota keenyaa kun waliif miidiyaa kan karaa toora YouTube keenyaa isin qaqqabudha. Hayyee daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa immoo artistii jabduu tokko qabadhee isin dhiyaadheera hamma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Baga nagaan dhuftee. Baga nagaan eegdan. Hayyee mee daawwattoota keenyaa fi maqaan kee fi eessatti akka dhalatte guddatte? Maqaan koo artist Masarat Hundeen jedhama. Naannoo Finfinnee magaalaa Hoolataatti dhaladhee guddadhe. Hayyee mee kam naannoo Finfinneetti jiraatanii afaan Oromoo akka taasisuun mee maal dudduuba isaa maaltu jira? Maatii jabaatu jira. Maatiin koo mana keessatti afaan Oromoo malee naasaanii Oromummaa isaanii baay'ee jaalatu. Anis akkan Oromummaa koo jaaladhu na godhanii na guddisan jechuudha. Atoo gaafa ijoollee gaafa turte amma ijoollee mana barumsaattis ta'ee gaafa guddachaa deemtu yoo afaan Oromoo yoo haasofte gara maal jedhama yoo afaan Amaaraa haasofte araadaa yoo immoo afaan Oromoo haasofte mucaa baadiyyaa akkatti ilaalcha akkasii jira sana yeroo sana reakshiiniin ijoollee biraa maaltu dhaga'ama ture? Yaa yeroo sani biyya keenyatti rakkoon qabu ture garuu as Finfinnee dhufee nursingii yeroo baradhu san challenge guddaa darbe because gaafa afaan Oromoo haasoftu akka gowwaafa akka like afaan isaaniitiin sin jedha akka faaraatti nama ilaalu garuu ani Oromummaa koo waan jaaladhuuf jabaadhe isaanis even kanan afaan Oromoo barsiisee jiru ijoolleen jechuudha. Mee ati elementary maa qabdee achi Hoolotaatti guddatte? Yaa elementary high school achumattan fixee nursing barachuuf gara Finfinneetti dhufe asuma Finfinneetti graduate godhee akkasi. Mee ati artistiidha? Hojii jaallatamoo uummata keessa gootee jirta. Mee kalaqa aartii kana ijoollummaadhuma keeraa jalqabdee moo erguma guddattee booddee gara keetti dhufe? Ijoollummaadhaan jalqabe jechuun danda'a because miidiyaa keessatti muuziqaas, daansiis, diraamaas waan hundaan hojjetu. Sadarkaa mana barumsaatti. Yaa miidiyaa elementary keessatti jechuudha. Naan hojjedhaan ture garuu akkasitti tanfufa jedhee yaada hin beeku. Achi booda yaa garuu sirba afaan Oromoo waan jaaladhuuf maybe jedhee yaada. Maybe sure miti garuu maybe naan hojjedhaa jedhee yaadaan ture. Okay, mee ati baratteetta ogeessa fayyaa turte akkasii miti? Yaa. Mee ogeessa fayyaa irraati gara weellisuutti dhufuun xiqqoon ulfaatu? Dhugaa dubbachuus hin ulfaatu because lammanu nama wallaanudha. Ogeetti fayyaas gaafa taatu nama fayyifta. Music gaafa hojjettus namni aaree hin gammadaa gaafa music dhaggeeffatu. So lammanu wallaansa jedhee yaada. Hayyee inni dhugaadha. Mee gara kanatti dhufuuf immoo eenyu ilaalaa guddatte eenyu fakkeenya sii ta'e? Ilfinash Qannootu fakkeenya naa ta'e fakkeenya guddaa naa ta'e. Because aartii Oromoodhaaf aarsaan ishiin kaffaltee afaan isheetiif akka aarsaa guddaa waan kaffalteef nutis miila ishii jalaan like ishii ilaalle waan baay'ee akka barannu Oromummaa keenya akka jaalannu nu goote muuziqaa ishees baay'een jaaladha so isheetu fakkeenya naa ta'e. Baay'ee gaariidha. Mee sirba eenyuma jaallatta fakkeenyaaf shamarran keessaa? Sirba afaan Oromoo shamarran sirban keessaa hundaan jaaladha. Garuu haaloo daawwee sirba ishii keessattuu wal hora warra keessanii jedhu san baay'een jaaladha. Wal hora warra keessanii teessumni guddoon shaggarii baabura yaabbadhee nu faana jedhi yaa shamarmaree. Wal hora warra keessanii teessumni guddoon shaggarii baabura yaabbadhee nu faana jedhi yaa shamarmaree. Marree dhufee tan si ilaala yaaddoon keenya cimee gurbe si argee wal fuudhanneetoo jimma buna ceenee gibee. Marree dhufee tan si ilaala yaaddoon keenya cimee gurbe si argee wal fuudhanneetoo jimma buna ceenee gibee. Awwee duutti aara galfannee matuutti galla. Suuraa kaneetoo daawwan laala laala bineensa daggala.
damma shole bashannani har'a tole afferra laaqanaan cote kane hasochoonu gara wallagana qamte. Wow. Sagalee jaayibaati. Jalqaba kan Sanyii Taaddee gadhiiste miti. Mee Sanyii Taaddee baay'ee jaallatamaa ture saba keessatti. Mee jajjabina sii ta'eeraa sun? Yaa Sanyii Taaddee baay'ee feedbackiin isaa gaarii ture because ani muuziqaa keessa hin jiru. So namni baay'ee na jajjabeessee akka jalqabaatti akka muuziqaa jalqabaatti baay'ee gaarii ture. Feedbackiin isaas gaarii ture. Feedbackii isaa argeen narsingii dhiisee gara muuziqaa keessatti taafee jechuudha. Isattuu si goototte jechuudha. Yaa. Mee si dadhabsuu ta'a malee nu jettaa silaa Sanyii Taaddee. Okay. Edaa cancala nyaata qabamu didee guula fardisaa. Egaa hedduu miidhagaa namatti tola haala malleessaayi. Mudhiisaa guutuu zinnaaraan maree alaalumarraan oromticha koo ta'uusaa baree. Alaalumarraan oromticha koo ta'uusaa baree. Ijaanan gaggeesse qalbiin faana na godaante mul'achuun dadhabee arrabni koos dubbachuun sodaatte na kottu gulufi hin hafiini barii Sanyii Taaddee Burruu suma kaayaa sanyii agarii silaalee ani silaalee Galeen kee baay'ee bareeda baay'ee ajaa'ibadha. Mee aartii itti erga dabalamtee boodee weellistuu erga taatee erga yeroo jalqabdee fi amma gidduutti mee jijjiiramni dhufee jira aartii Oromoo irratti akkamidha guddinni jira? Dhugaa dubbachuuf yaa garaagarummaa guddaatu jira because yeroon jalqabu san feedbackiin isaa Oromoon feedbackii gaarii naaf haa kennu malee weellistoonni biroos warra Habashootaas maaliif afaan Amaarinyaan sirbitu namni sin dhaggeeffatu maal siif godha namni afaanaan jechaa turani garuu ani immoo afaan koos aadaa koos waan jaalladhuuf bu'aa bahii keessa darbita yeroo muuziqaa hojjettu haalli amma keessa jirru immoo baay'ee gaariidha. Because YouTube irratti namni hin ilaala artistoota support godha waan baay'eedhaan namni samma waa'ee Oromummaan isaaniif galee jira aadaan keenya baay'ee bareeda akka addunyaatti beekamuu qaba na amma baay'ee jaalachaa jiru hundumtu Oromiyaa zafanyi nashaadil ምናምን naan jechuutti kaan amma jechuudha dur garuu Maalif sirbita afaan Oromoo maal si godha fa akka faaraatti fa si ilaalu sitti meera durattis garaagarummaa guddaatu jira nuti samma artistoonni Oromoo immoo wal jajjabeessaa jira waan guddaa yaadaa jira surprise dha waan guddaa yaadaa jira asti waan jiru gaariidha jedhee yaadama. Hayyee mee gaaffii biraattan si darba shamarra miti warra dhiiraa yoo waan baay'ee ni mudata stage faa irratti mee mudannoo qabda stage irratti? Yaa mudannoo baay'ee qaba. Yaa mudannoo baay'ee qaba. Yeroo tokko stage hojjechaa jiran nama baay'eetu jira akka carraatti gaardiin maal akka ta'e hin beeku nu hin turre. Mucaan tokko dhufee na qunxuuxee bakka dhaabachuun dadhabe. Irra deddeebis qunxuuxee? Maal ta'e immoo? I don't know. Isa dilala. Isa tani manam please jedha manam na dhagaa odide. Amma achi maayikidhaan yeroo maayikidhaan mataa isaa rukutu namni immoo gara spiikaritti baay'ee bu'aa jedhee iyyee. Mataa rukutames? Yaa gara spiikaritti gaafa galagalanii ilaalanii waan tokko hin jiru namni sodaate mooraalii isaaniin deemanii ta'anii anis maayikii lafa kaa'een baaksteejitti deebi'e jechuudha baay'ee naare garuu dhugaa waaqayyoo. Okay, mee kanuma adda biraan mudannoo biraan qabdu? Yaa gara waan baay'eetu si mudataa. Kuftee tafaa jedhanii oduu dhugaa ta'e hin beeku. Yaa qoreen beekaa. Nama baay'eetu ture stage isaas baay'ee ol ka'aa ture. Hiilii guddaan kaadhe stage gaafa hojjetan I think gidduudhaan sirriitti hin hojjenne dafanii hojjetan waan achi geenye. Kopheen koo keessa lixee ani. Achuma irratti kuftee moo? No, stage irraa gara lafaattan kuftee.
Shubaa garagalee baaksteejii deemaan lafa jira steejiin ol kaadha baay'ee ani immoo lafa jira na harki kooyyuu baay'ee miidhamee ture yeroo san. Mudannoo baay'ee yeroo muuziqaa hojjetu waan baay'ees mudata. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenyatti akka bu'aaraa jirtan abdii guddaa qabna. Sagantaan keenya hin xumuramne hamma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Meesii mudannoon kee mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoon irraanfatamnedha si. Mee uummanni Oromoo meesii akkamitti eegu maal qowwaa qopheeffattee dhufaa jirta moo akkamidha? Yaa sirba hojjechaa jira. I think waggaa 6-7 ta'eera ergan sirba hojjedhee uummanni koo waan baay'ee narraa eegaa ture. Nambadee jiruunis nama like hojiin gara biraan artiin qofti nama jiraachisu. So hojii garaa garaas nan hojjedha. Hojii dhuunfaa koo isa gaafan hojjedhu music hold godheen ture. Amma garuu albamas hojjechaa jira. Music qeenxees amma dhiyootti nan baasa. So uummanni koo akka jaalatu abdii guddaan qaba. Dhiifama waanan tureefis. Hayyee meesii mee ergaati artistootaafis saba Oromoo kanaafis mee ergaa akkamii dhaamta xumura qophii keenya irra? Ani dhaamsan qabu muuziqaa keenya gaafa hojjennu muuziqaa afaan Oromoo gaafa hojjennu amma muuziqoonni bahaa jiru baay'ee babbareedota garuu kan nama like qulqullinaan otoo hojjenne muuziqaa gaafa hojjennu aartii keenyas afaan keenyas duudhaa keenyas akka guddisutti kompitant jechuun like Afrikaadhaan Hollywoodidhaan akka kompitant taanu malee asuma mandara keessatti akka hafu mitiina dhaamsan ani qabu kompoozerootaafis piroodyuuserootaafis muuziqaa gaafa hojjettan qulqullinaan hojjedhaa ilaalaati sirriitti hojjedhaa jechuun barbaada. Hayyee ammasii galatoomii yeroo mi'ooftuu qabdurraati qoodee asitti argamtee afgaaffii keenyaaf waan eeyyamtuu taateef baay'ee ulfaadhoo maqaa dhaggeeffattoota keenyaa si galateeffanna. Hayyee anduu sinillee galatooma artistoota ani dhaamsa tokkoon qaba artistoota miidiyaa irraa badanii yaafadha aartii keenyas afaan keenyas duudhaa keenyas aadaa keenyas guddisaa nuti wal jabeessinee afaan keenya guddisuu qabna. So isinis galatoomaa hojii gaarii jalqabdanii jirtu artistoota keenya si yaafadha irra deebiidhaan galatooma. Hayyee ulfaadhatis. Daawwattoota keenya qopheessinetti akka irraa barattan guddaa akka gammaddan abdii guddaa qabna. Torbaan keessumaa biraa qabannee dhiyaanna. Qopheessaan qophii kanaa Anaan Dugeetaachoo fi ogeessi kaameeraa keenya Amaanuel Waaqturaa ture. Torbaan qophii biraatiin amma lutti deebinutti nagaan tura.